Okay. Lesson kanaan application on arithmetic and geometric progression kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay. Itti fayyadama arithmetic progression yookaan arithmetic sequence fi geometric sequence real life yookaan jireenya isa dhugaa keetti yeroo isin jennu akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya. Kana fakkeenyaan ilaallaa. Amma asitti paaternii kana ilaalaa. Fakkii kanarra kan jiru jechuudha. Paaternii asirra jiru kana yoo ilaallu jalqaba irratti E'tu jira. Achi kaanee B'tu jira. Garuu garaagarummaan gidduu isaanii akkamittidha? Inni jalqabaa inni akkasitiin jirti. Ittaanee B jedha. Ittaanee meeqa? Inni jalqabaa E meeqa? Tokko jechuudha. E'n tokkodha. B meeqa? Lamadha. Ifama sadii jechuudha B'n. Siinii 5 1 2 3 4 5 5 jechuudha. Kana jechuun arithmetic sequence kun bifa maaliitiin deemaa jechuudha? 1 2 3 5 7 lama lamaan dabalaa deemaa jechuudha. Yoo ta'e if the pattern kun continuous yoo ta'e yoo itti fufa ta'e find the number of letters in the column containing m's. Kolomanii M qabu keessatti number of letter meeqadha? Asitti kolomanii A qabu irratti number of letter meeqa? N tokkittidha. B kan qabu irratti 3 miti. C kan qabu irratti 1 2 3 4 5tu jira. D kan qabu irratti 1 2 3 7 jira jechuudha. Akkuma kanatti iddoon M immoo jechuudha. Gaafa deemnee ennee kolomanii M irra geenye jennu meeqa? M meeqatu jira? Asii amma N tokko B 3 C 5 miti. M immoo meeqatu jira jechuudha. Okay, simply maal goona jechuudha formula arithmetic sequence tokko barbaadudha. For an equal to a1 plus n minus 1 times d dha jechuudha. Okay, as keessatti gaafa kana maal ta'a jechuudha? Maal ta'a? A1 keenya meeqa qabna? Iddoo A kan jiru jechuudha. 1dha plus n minus 1. Gaafa meeqa geenyu irra gaafa M irra ga'udha. Mni leetarii irratti meeqarra jira? 13 irra jira. 30dha jechuudha. Kanaafiyyuu N keenya meeqa jechuudha? 30dha jechuudha. 30 minus 1 times D. D immoo common difference. Common difference keenya wal qixa meeqadha? Garaagarummaa gidduu isaati. Akkana jechuun asitti amma A dhamdi A ni tokkittidha. B meeqa? 3. Okay. 3 hir'isuu tokkooti jechuudha. 3 minus 1 wal qixa 2dha jechuudha. Maaltu common difference keenya jechuudha. Okay. Common difference keenya 2 ta'a jechuudha. Okay. After that maal ta'a jechuudha kuni 1 plus 30 minus 1 ni 12 times 2. Okay. This equal to 1 plus 12 times 1 24 dha. Okay. This equal to 25 dha jechuudha. Therefore qubeen M jechuudha. Kolomanii M irra kan jiru M jecha akkasitiin M-wwan 25tu jiru jechuudha. 25 M-tu jira jechuudha. 25 M-tu jira innee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Okay. B irratti immoo if the total number of letter in pattern is 361 yoo ta'e jechuudha. Total number yookaan qubee waliigalaa jechuudha. Paaternii kana keessa kan jiru qubee waliigalaa paaternii fakkii kanarraa keessa jechuudha. Fakkii kana keessa kan jiru qubee waliigalaa 361 yoo ta'e which letter will be in the last column? Leetarii isa kamtiyyuu last column irra ta'a. Yookaan leetarii isa kamtiyyuu isa xumuraarra ta'a jechuudha. Amma akkasitiin A jecha B jecha C jecha akkasitiin deemamti. Akkasitiin deemaa qubeewwan as keessa jiran hundi isaanii walitti qabnee 361dha. Yoo ta'e qubeewwan suni qubee isa kamtiyyuu dhumarra ta'a. Qubee D dhamoo E dhamoo F dhamoo eenyutiyyuu isa xumuraa ta'a. Yoo qubeen inni ida'amne walii galaa yoo meeqa ta'e yoo 360 ta'e jechuudha. Okay. Kan akkam gochuu dandeenya? SN wal qixa ta'a jenneera. N over 2 into what? Twice of A1 plus N minus 1 times D dha jenneera. Okay. Asitti SN hin beeku. SN garuu nuu kennameera. Ida'amni kun nuu kennameera jechuudha. Ida'amni nuu kennameera. Meeqadha? 261dha. Ida'amni isaa jechuudha. Okay. Ida'amni isaa 261 nuu kennameera. Kanaafiyyuu
361 equal to n over 2 dha. Inni beekna hin beeknu jechuudha. Inni jechuun lakkoofsa isa xumuraa qubeen sun irratti dhaabbachuu dha. Isa arganna waan ta'eef. N over 2 into 2 times A1 hin meeqadha? A1 inni sequence keetti 1 dha. 1 plus n minus 1 times d. D'n keenya meeqa? 2 dha jechuudha. Common difference gidduu isaanii jiru jechuudha. 2 jenna jechuudha. Okay. After that 361 equal to n over 2 into 2 plus 2 times 1 ini 2 dha. See kana yeroo baay'isnu jechuudha. Okay. 2 isa kana 2 dhaan baay'isna plus what? 2n ta'a jechuudha. Minus 2 times minus 1 in minus 2 ta'a jechuudha. After that 361 ini wal qixa meeqa jechuudha? n over 2 into 2 plus asitti inni 2 positive jirti miti as immoo negative gatii jirtuu fi iseen kun wal balleessite jechuudha. Keessoo kanatti 2n tiyu naaf hafaa jechuudha. After that asii 2 iseen kun 2 see kanaan baddii jechuudha. After that maal ta'a 361 equal to n 2 iseen kun isee kanaan baddeetti miti n times n square jechuudha. Kanaan booda maal ta'a jechuudha? Kana inni argachuudhaaf ruutii jala galchina. Asiis ruutii jala galchina jechuudha. That inni keenya wal qixa maal ta'a? Plus or minus 361 ruutii jala yeroo bahu 19 ta'a jechuudha. Okay, now sequence keessatti doomeniin keenya yeroo hundaa'u jechuudha. Doomeniin maal jennirraa? Natural number yookaan consecutive natural number dha. Therefore asitti minus kan jechaa jirru kuni minusiin kuni hin ta'u jechuudha. Therefore n keenya maal ta'a jechuudha? Equal to 90 positive ta'a jechuudha. Okay. Kanarraan qubeessa kamtuyyuu 19 irratti argama. S dha jechuudha. Therefore yoo qubeeni as keessatti argamu hundisaa 160 ta'e qubeeni inni dhumaa eenyuun ta'a jechuudha? S ta'a jechuudha. Jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Okay, example isa lammaffaa small business businessiin xiqqoon tokko jechuudha. Sales bir 20,000 worth of product jechuudha. Productii kana birrii meeqatti gurgure? Birrii 20,000tti jechuudha. It is first year waggaa jalqaba irratti 20,000tti gurgure. The owner of the business has set a goal what of increasing annual sales by 8,000 each year for 10 years. Waggaa 10 fi namichi kun jechuudha amma abbaan biizinesii kana jalqabaaf jechuudha waggaa jalqabaa irratti A1 jechuuf nu fayyada jechuudha. Nuyi A1 wal qixa waggaa jalqabaa meeqatti gurgure? 20,000tti jechuudha. Okay. 20,000tti gurgure 20,000tti gurgure jechuudha. Waggaa dabaluu immoo jechuudha. Waggaa tokko yeroo dabalu 8,800 dabala jechuudha. Amma waggaa 10tti kana karoorse jechuudha abbaan kana. That means waggaa jalqabaa keessatti 20,000tti gurgure miti. Waggaa lammaffaatti immoo meeqa dabala? 8,000 dabala 28 ta'a jechuudha. 28 ta'a jechuudha. Waggaa lammaffaa irratti. Waggaa sadaffaa irratti akkuma sanatti 28 irratti 30 meeqa ta'a? 28 8. Waggaa waggaatti meeqa dabala namichi? 8,800 dabaluu karoorse waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu 34 ta'a jechuudha. Okay. Jecha akka kanaan itti fufaa deema. Amma gaafiin keenya maal jedha sitti? And what will annual sales be in the 10th year? Waggaa 10ffaa irratti maal ta'a gurgurtaan kun jechuudha. Waggaa 10 amma waggaa tokkoffaa irratti 20,000 dha. Waggaa lammaffaa irratti 28. Waggaa sadaffaa irratti 34. Waggaa 10 irratti meeqa ta'a? Simply kana waggaa 10 irratti kan jiru kana maal goona jechuudha? AN equal to A1 plus N minus 1 times D dha jechuudha. After that this equal to A1 meeqadha? Waggaa jalqabaa. Therefore 20,000 plus n minus 1. N keenya meeqadha? 10 dha. Waggaa jalqabaa. Waggaa 10 miti 10 dha jechuudha. Waggaa 10ffaa irratti minus A 10 jechuudha kun asitti. Okay. A 10 dha. That minus 1 times D. D yookaan common difference keenyadha. D meeqa? Waggaa meeqa? Waggaa tokko keessatti meeqaan dabaluu barbaade? 8,800 jechuudha. That 8,000 sound dabalaa gatii deemuuf D keenya 8,000 ta'a jechuudha. Okay. Inni bifa kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. After that asitti 20,000 or 20,000 plus 10 minus 1 meeqadha? 9 times 8,000 jechuudha. Okay. This equal to 20,000 plus 9 times
8,000 meeqadha? 72,000 ta'a jechuudha. 72,000. This equal to kana yeroo walitti daanu meeqa nuu dhufa jechuudha? 92,000 ta'a jechuudha. That means waggaa 10ffaa kanarratti namichichi meeqatti gurgure jechuudha? 92,000dha. Gaafa waggaa tokkoffaa 20,000tti gurgure. Gaafa waggaa 10ffaa sana immoo 92,000tti gurguraa jechuudha. Okay, gaafii lammaffaan akkas jedha. What will be the total sale for the first 10 years? Waggaa 10 kanaa fi tootaliin isaa yookaan waliigalli isaa. That means isa 20,000 kanarraa ka'ee jechuudha. That 20,000 kanarraa amma waggaa jalqabaa 20,000. 20,000 miti? That ka'ee hanga 92,000 yookaan waggaa 10ffaatti jechuudha. 92,000tti maallaqa jiru kana utuu walitti daane meeqa ta'a? That maallaqa kaampaaniin kun waggaa kana keessatti hojjete walitti da'uudha jechuudha. Isa kana walitti da'uudhaaf S of N jenna. Sn equal to N over 2 into twice of A1 plus N minus 1 times D dha jechuudha. Okay. Asitti waggaa meeqaffaadha inni? Waggaa 10ffaadha. Ida'ama waggaa 10ti jechuudha. Therefore equal to N keenya maal ta'a jechuudha? 10 over 2 ta'a jechuudha. Into 2 times A1 keenya meeqa? A1 jechuun 20,000 yookaan waggaa jalqabaati jechuudha. 20,000 jechuudha. Plus N minus 1. N keenya meeqa inni irraa? Kan waggaa 10 barbaadaa irra. Kanaafiyyuu 10 minus 1 dha jechuudha. 10 minus 1 9 dha jechuudha. Times D or common difference keenya waggaa waggaatti meeqa dabalaa namichi? 8,800 jechuudha. Okay. Jennee bifa kanaan ilaalla jechuudha. After that this equal to 10 over 2 5 or okay 10 over 2 ni meeqadha? 5 into 2 times 20,000 40,000 jechuudha. 40,000 plus 9 times 8,000 immoo meeqa inni irraa? 72 dha inni irraa. 72,000 ta'a jechuudha. Okay. Kana yeroo shallagni kun wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 5 times 112,000 ta'a jechuudha. Is equal to meeqadha? 5 times kana immoo jechuudha. That 560,000 ta'a jechuudha. 560,000 ta'a jechuudha. Maaltu ida'amni namichichi waggaa maana keessatti hojjetu yookaan kaampaanii kuni kan inni gurgure waggaa 10 keessatti ida'amni isaa isa kanadha jechuudha. A woman deposits bir 3,500 in bank account. Bank account keessatti amma dubartiin tokko jechuudha. Birrii 3,500 kuufatti. Okay. Annual interest yookaan dhalli waggaa reetii meeqaan jechuudha? Reetii 6% dhaan jechuudha. That means 6 over 100 dhaan jechuudha. Okay. Show the amount she has in the account at the end of each year form a geometric sequence. That waggaa dhumarratti jechuudha. Ammisiin qabdu akkaawuntii ishee keessaa akka inni geometric sequence ta'e agarsiisudha jechuudha amma. That isheen waggaa jalqabaarratti meeqa qabdi? 3,500 dha jechuudha. Okay. Waggaa taanutti meeqa qabdi? 3,500 kanatti ida'uu meeqaati jechuudha? Ida'uu 6% of what? 3,500 jechuudha. That means kan waggaa jalqabaarraa waggaa lammaffaarratti dhalli isaa amma kanaan dabalaaf isa kanatti dabalamaaf jechuudha. That kan parsantaajaa jechuudha. Parsantaajaa 3,500 itti dabalamaaf. Ammas waggaa taanutti akkanatti iyyuu itti dabalamaaf deema jechuudha. Kana geometric sequence ta'uusaa waggaatti maallaqni isheen achi keessaa qabdu geometric sequence ta'uusaa agarsiisi jedha. Okay. Kan akkamittiin agarsiisuu dandeenya? Amma G1 wal qixa meeqaa jennu? G1 keenya nuu kennameera. Innis meeqadha? That 3,500 dha jechuudha. Okay. Waggaa lammaffaatti meeqa qabdi amma? Isheen jechuudha. Waggaa lammaffaarratti jechuun G2 dha. Asitti kun G1 dha dhiifama. G2 waggaa lammaffaarratti maadha? G1
plus what? G1 plus means 3,500 jechuudha. G1 plus 6 over 100 6 over 100 G1 dha jechuudha. Okay, waggaa taanutti meeqa qabdi? Waggaa lamaffaatti waggaa jalqabaa 3,500 qabdi. Sirriitti eeggadha. 3,500 dha. Waggaa jalqabaati kun jechuudha. Waggaa jalqabaa kana ta'e waggaa sattaanutti immoo 3,500 kanatti meeqa dabalamaaf jechuudha? 3,500 baay'isuu meeqaati? 6% jechuun 6 over 100 ti. Okay. Isa kanatu dabalamaaf jechuudha. Asii 6 aan baddii 35 baay'isuu 6 jechuudha. 3,500 ida'uu meeqaati? Asii 0 that 35 plus 35 times 6 jechuudha. Waggaa meeqa faarratti? Waggaa lama faarratti kana qabdi jechuudha. Akkasittiin iyyuu waggaa waggaatti dabalamaaf deema jechuudha. Okay. Amma asitti gaa maallaqa sana caala geometric sequence ta'uu isaa agarsiisudha jechuudha nuti. Okay, kan agarsiisuudhaaf asitti laal G1 komanii qabna. Komanii kana maal gochuu dandeenya? Equal to jennee G1 into yeroo asii G1 fannu meeqa tafti? 1 inni hafti plus asitti immoo 6 over 100 iyyuu hafa jechuudha. Okay, this equal to G1 times 1 plus 6 over 100 jechuun 0.06 jechuudha. Okay, isa kana immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? G1 times G1 times 1.06 dha jechuudha. Kun waggaa lamaffaatti kan isin qabdu jechuudha. That means waggaa lamaffaatti 3,500 baay'isuu meeqa qabdi jechuudha? Baay'isuu 1.06 qabdi jechuudha. Okay, kun waggaa lamaffaattiidha. Waggaa sadaffaattis akkasumatti deema. That waggaa sadaffaatti immoo G3 dha. Waggaa sadaffaatti wal qixa meeqa qabdi? G2 isa waggaa lamaffaa qabdu sana jechuudha. That isa waggaa lamaffaatti qabdu sana plus ida'uu parsantaa meeqaati? Waggaa sadaffaa isa waggaa lamaffaatti qabdu irratti meeqa dabalamaaf jechuudha? Parsantaa 6 isa waggaa lamaffaatti dabalamaaf jechuudha. That means 6 over 100 times G2 dha jechuudha. Okay, ammas G2 komanii qabna. Kanaafiyyuu kun wal qixa maal ta'a? G2 keessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. That G2u into 1 plus 6 over 100 jechuun 0.06 dha jenne. Okay, kanaan booda kun maal ta'a jechuudha? G2 jechuun maal jechuudha? G2 wal qixa ilaala. Asitti see kana ilaala. G2 meeqa nuu ta'e ture jechuudha? G2 kana bakka buusaarra kanaa jechuudha. See kana ilaala. G1 kana bakka buusaarra. G2 kana G1 kanaan bakka buusaarra jechuudha. G2 jechuun kanadha inni irra kunuun sila. Jalqaba jechuudha. Kanaan booda. Kanaafiyyuu amma kun immoo G3 keenya immoo G2 times 1 plus 0.6 nu dhufeera. G2 jechuun kun maal jechuudha? G2 jechuun G1 times 1.06. Okay. Times asii immoo isa kana qabna. Isa kana jechuudha. 1.06 ta'a jechuudha. Okay. Kana jechuun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? Wal qixa G1 times 1.06 square ta'a jechuudha. 1.06 square ta'a jechuudha. Okay. Kun meeqadha? G3 dha jechuudha. Okay. What about G4? G4 immoo G4 equal to meeqa ta'a? G3 plus 6 over 100 G3 ta'a jechuudha. G3 komanii qabna. G3 tokko keessaa fudhannee G3 into asii yeroo komanii keessaa fudhannee nu meeqa nu hafe? Waan inni hafteetti plus asitti immoo 600 means what? 0.06 dha jenneerra. Okay. Times G3. G3 jechuun maal jechuudha inni? Asitti G3 dha kan. G3 argannee kaane miti isee kanadha jechuudha. G3 G1 times what? 100 G1 times 1.06 square dha jechuudha. Isa kana bakka buusuu dandeenya inni. G3 jechuun G1 kana jechuudha. Kanaafuu iddoo G3 kana ittiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Okay. G3 kana
maaliin bakka buusuu dandeenya? G1 G1 times 1.06 the whole square times asimmoo 1 plus 0.06 in that 1.06 06 ta'a jechuudha. Okay, is equal to G1 times 1.06 asii walitti daamtee jechuudha. Kana asii lama qabna bitee asii immoo tokko qabna. Kiubii ta'a jechuudha. Jedhaa bifa kanaan itti fufa. Okay, ammas itti wanti nu hubachuu qabnu that G1 meeqa arganne G2 meeqa arganneerra? G2 walqixa G2 G1 times 1.06 dha. Okay, what about G3? G3 walqixa G1 times 1.06 square jechuudha. Okay, what about G4? G4 walqixa meeqa ta'a? G1 jennee times 1.06 the power of 3 dha inni. Ammasitti geometric sequence ta'uu isaa akeekkachuudhaaf paatterniin keenya G1 jecha G1 G2 jennaan deemna miti geometric sequence yoo ta'e G2 G3 G4 jechaa itti fufna jechuudha. Okay, geometric sequence dha taanaan maal ta'uu qaba jechuudha? G2 over G1 equal to G3 over G2 ta'a walqixa ta'a deemuu qaba jechuudha. That kun common ratio keenya ta'a waan ta'eef. Okay, isa kana walqixan ta'a. Kanaafiyyuu inni keenyaa kun ammas tika kan arganne kana keessa buusnee ilaalla jechuudha. Okay, G1 dha kan qabnu asitti 3500 G1 dha. G1 dha. G2 meeqadha? G2 G1 times what? G1 times G2 keenya 1.06 dha. 1.06 dha. 06. Okay, what G3? G3 G2 G1 1.06 the whole square jechuudha. Okay, bifuma kanaan deemna. Ammas tika oliif irra jechuudha. Kanaafiyyuu G2 over G1 jechuun G2 keenya meeqa? G1 times 1.06 over G1 ta'a jechuudha. Okay, equal to maalii ta'uu qaba? G3 over G2 qabu ta'uu qaba jechuudha. G3 keenya meeqa? G1 times 1.06 the whole square over maalitti jechuudha? G2 keenya meeqadha? G1 times 1.06 dha jechuudha. Okay, asitti kana yoo kun walqixa ta'edha geometric sequence kan ta'uu danda'u jechuudha. Okay, kanaaf asitti G1 iseen kun G1 iseen kanaan baddii. Iseen kunis G1 iseen kun G1 iseen kanaan baddee jechuudha. Asitti immoo 0.16 jala jirti miti iseen kun square kanarraa balleessiti. Kanaafiyyuu 1.06 equal to 1.06 dha jechuudha. Therefore kun maali jechuudha? This is geometric sequence dha or geometric progression jechuu dandeenya jechuudha.